kolfaa gadaa kenneefi jira. Babeeroo uudada babeeroon isam kana gashay isafa gara fuulduraatti hojjetaa kuma 10 hojii hundaa qabu. Shama kan tordoftoota kiyya bakka irtana keenya sinaaqa wicharas video biraatti walitti deemee jira video kana akka bohaartan akka gammadaa abdii guddaan sirra qaba namoonni chaanalii kana faarata ta'uu jiraatan subscribe gochuun dagatina mallattoo notification tuqaa olirra godhadhaa jechuudha maaliif video nu hojjennu yeroo yeroon dafee simbira waan qaqqabuuf jechuudha sani video kana haga dhumaatti daawwadhaa yaada qabaattan comment barreessaa amma gara video waan kana namni si mudate jiraatu gaariidha waa dhiibdanii yookiin mucii caattanii kufu inni kun lettumaan deeme yuuti in kufama garuu yeroo baay'ee no dirasi deemsa video kana no video kasii video dhin gaddaratti sinii fideen ture nama miizana hatu jechuudha yookiin yeroo waa bittan nama miizana mazzanee keessaa fudhatee lafa kaawwee jechuudha. Video sana irratti gurbaasa gurgurutu hata, video kana irratti immoo isa bitutu hata. وأنا ما تشرب هذا ولا جا نعم المهم دقيقة كمال باشليونا جنا أبيت سموي تبغى بيجا لا بيتك ساعتين قبل ما بيتك أبي كمان رجع سير بموي ada kenyang ano fenfeneu di mana wah Garden. Akhirnya fana menjalan nah aku tuh pakai Aku pai. Makina aku nuat timan. jualan beri makina kan sih gini wah serba ano serba ambala asa ada biti serba macam serba mana bashليونا جنا كاجا يا بوليونا مالي يندلا كمال باشليونا serba ada ولا جا ada serba ada wala دقيقة isam kana gashay إذا serba ada ولا جا ilalika kumkumera kamala bashليونا جنا كاجا يا بوليونا مالي يندلا كمال باشليونا كامي فيادا ليونا مالي كامي كيسا gasifan Hasan kana dhaggeeffadhaa yaada sirrii yookiin aadiyaa bareedu yookiin haasaa sirriidha kan isin haasuftee baay'ee namatti tola. لا يور namoota baay'ee barumsa إنن سوا أتليست أوكي أشباري باندرا لا ين بابا إنتي تنام ميرم يا شباري باندرا ين يا شباري باندرا يا شباري باندرا كم تشينا بيجي شباري باندرا هين ندزي سارة بنيكو اللي وستنو مياسلو ونات هاجر كودر كندزي تلانة يا شباري باندرا تلانة الناس وين يميني لكم باندرا يالا بلبو أدلهم ما تتناقر كوتن أدلهم አይደለ አንድ እና ስፖርቱን ብቻ ነው ታያቸው እነሱ ስፖርቱን ብቻ yeroo gaa intarneetiin baay'ee positive sirrii አሸባሪ ምናምን ሲሉኝ ያበሳጨኛል ደስ ይለኛል ያ ባንዲራ መለበሌ ወደ ኢትዮጵያ እየመጣሽ ነው ምን ታደርጊያለሽ አርጌ አርጌ አላውቅም እሄዳለሁ ስፖርት የተወለድኩበት ነው ምርቴ የተቀበለችበት ነው እዛ በጣም ወዳታለሁ እኮራለሁ waan si bakka biyya kana biyya kana በጣም ደስ ይለኛል ኮንግራቹሌሽን ለኢትዮጵያ እንኳን ደስ አላችሁ biyyattan urikoo bu'ee waan ማራውን ጉራጎነች ትግሬውና ፈልጋ አይደለም ተወለደች አይደል አላህ ፈጠራት ሁላችን ሶ እከሌና ከምትሉ በቃ በብሔሯ ውደዷት ብሔሯንም እሷን ውደዳት እኔንም እንደዛ ሁሉንም እውነት አንድ ማረግ ከፈለገ ደራርቱን ቀደም አንስተሻልና ስለ ደራርቱ ሞዴልሽ በጣም ነው ወዳት እሷ አሽንት አትሌት ራሱ ኢትዮጵያ ለስንት አመት ጠፍቶ ነበር አይደል yaada negative yookiin yaada badaa yookiin ilaalcha addaa yookiin ilaalcha gadhee namaaf qabaniif ergaan kun baay'ee barumsa guddaa taale yaada biyyattii tokko yookiin nama tokko jala taanaan aadaa isaa eenyummaa isaa alaabaa isaa
afaansaa duudhasaa wajjin kan itti jaallachuu qabdu. Isheen akkasii alaabaa akkasii qabattee sana qabattee isheen Itoophiyaawii miti jedhamu. Namni tokko Itoophiyaa jedhamuuf waan qabatu qabateeti malee waan qabu gatee miti jechuudha. Qaroon qabu jedhee buluu hin danda'u obboloowwan koo na gargaara. Birrii qabatteetta? Birrii kudhan qabatte kenniif. Dhugaa? Birriin qabu waan immoo kunoo birriin kudhan jala kanarra kunoo argaa. Dhiifama nagarre kanaaf ani dhiifama. Waaqa isiniif haa kennu. Birriin kudhan jala sana jira argaadha. Si mucaan ammaa nu goyoomse chaadha inni arguudhee kana tamiti moo kamitti birrii kudhan qabda siin jedhee. Inni arguun jennee al birrii ammaa kamitti agarte. Guyyaa guyyaan argaa halkan immoo baatirii malee argu. Dikko maayikii yookiin piraankiidha hojjechuudhaan kan beekamu maqaa haaraa Oromiffaan moggaafamee jira. Firoomsaa jedhameetu jira maqaan isaa haaraanii. Mintee bileenar yookiin dagguu waale abbaa qabeenyaa Oromooti. ትልቅ ወጣት ነው ክብር ይገባዋል ብሎ ጋቢ አዘጋጅቶለታል። ሁለተኛ ፕሮግራማችን በኦሮሞ ባህል ማይኮን በራሳችን ስም እንጠራዋለን ብለናል። ማስታወሻ ያዝ ወይ ሴቭ አድርገው። ምንድን ነው ያለ ስሚ ከዛሬ በኋላ በእኛ ቤተሰብ ውስጥ ፍሮምሳ ፍሮምሳ ማለት ምን ማለት ነው? ፍሮምሳ ማለት አስታራቂ ማለት ነው። የተለያዩ ሰዎች አንድ የሚያደርግ የሚያዛምድ ማለት ነው። ማን ስሙን ያወጣል? ማን ስሙን ያወጣል? እንዴ በእውነት በሁሉም ነገር ህዝባችን በሚገባ ቋንቋ እናስተምራለን። ወንድሜ ነው። ከዛሬ ጀምሮ ወንድምነቴን ሰዎችም እንዲያውቁ ዓለም እንዲያውቁ ይፈልጋለሁ። ስለዚህ ክብር አለ ማይኮን ነካ ማለት ከዚህ በኋላ ወንድሜ ነው ሰዎችም እንዲያውቁ ዓለም እንዲያውቁ ይፈልጋለሁ። በቅድሚያ ሁላችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያውያን ሆነን በኢትዮጵያን ባህል ውስጥ ደግሞ ይሄን ትልቁን ክብር ማግኘቴ ለኔ ትልቅ እድል ነው። ገና ወጣቶች ነን እየሰራን ነው እየለፋን ነው። ባይንኬ ሰሬ ቤስቱ አን ወጋ tokko dura kan FIB irratti beekuni daggu waale yookiin mintesnoota abbaa qabeenya Oromoo jedhamee waamee FIB irratti keessummaa ta'ee dhiyaatee dubbataa ture. Namoonni baay'ee hin beekan yookiin miidiyaa sana irratti baay'ee hin beekamne garuu viidiyoo maayikoon tokko wajjin hojjeteen baay'ee namichi kun TikTok irrattis sooshaal miidiyaa jiru irratti baay'ee beekamee waa'een isaa haasa'uu jalqabameera jechuudha. Kun garaagarummaa argiteetti yoo ta'e garaagarummaa miidiyaan Oromoo tokko TV'n qabuu fi garaagarummaa YouTube yookiin TikTok'n qabu. Asirratti ilaaluu dandeessu jechuudha. Itti afaan nama afaan Oromoo tokko ture qiyaasofsiisee mana viidiyoon kun namichi kun beekamuu dhiisuu danda'a. Namni baay'een beekuu dhiisuu danda'a kanaan dura. Anoo akka tasaatee miidiyaa marraan qajeelaa TV irraa hordofee ture waggaa tokkoon dura jechuudha. Dagguu waale achirratti amma mintee bileenarii jedhusirra. Kunis waliin gaddarrattidha. Gaabii uffisee torbaa gadaa kennee jira. Kun waggaa tokkoon dura. Anamma akka kiyyaatti qabsoo hojii irra jira. Sa'aatii yeroo fa'aa eegee mana jijjiirachuuf mataa jijjiirachuuf hin jiru. Qabsoo irra waan jiruuf usman beekne biyya alaati biyya Kanaadaa keessatti safarri jiru safarra warra gurraachaati intaan mataan kiyya guddate. Achitti warreen faranjii mataa luuccaa san malee kan muranii an miicaatu waan jiruuf mataan gaafadate achumaan dhiisinaan jette jaartin kiyya. Fedhii haadha warraa keessaniin akkasitti guddate. Achi asillee yoo dhufe hojiifillee waan ganamaa galgala bahee fiiguuf sa'aatii sirreeffatanii qabda. Waan jirreef akkasumatti miicaatu bahu baay'ee sinjibu. Mee keessattiyyuu bakki dhaloota keessanis Shaashamanneedha. Shaashamannee waliin immoo walitti hidhatee kan ka'u yeroo hedduu Jamaayikaadha. Sun immoo sin keessa jira laata jechuudha. Yaa namoonni akkas yaa'anii garuu isaan irraa muuxannoo wanna fuudhee miti. Garuu yoo fedhe mul'annas kannasu sun janjaa yoo guddate namoonni already irra caalaa aan kan namni taqaawu irra caalaa warri mataan qabne atiin qabdaa garuu warri mataan malaataa ta'an noo jaa kan kos dhumaa jira gara fuulduraatti hojjetaa 10,000 hojii uumuudhaaf qophooftan dirqama hojjetaa 10,000 hojii qilleensarra uumameera amma dubbiin kun himameera. Dur ufirra darbee as gaa jedhee as gaame gaamuu nan darbee amma soo taate kuma kudhan dhiisii achi olillee hin geenne yoo hojii sammuu keenya yoo hin dhaabne hojii yoo hin dhaabne uummata kuma kudhan achi olillee akka uumamu ni amana. Maaf namoonni namni ennaa addunyaa kanarra dhufe namaaf. Yeroo sana yaadadha maltii miliyeenera jedhee waama nama biliyeenera ta'e fakkaata. Deebii namootaa deebisuuf malee deebii ofii bichaa deebisuuf namni wanta addunyaa kanarra dhufeef. Wantoota namni rakkatanii furmaata kennu. Furmaata kennu. Kanaaf amma interview irra hin dubbannu namoonni yaada kana keessa jiran. Eessa kan natti tolu keessa abbaa qabeenyaa sirriidha dha yaada. Maaliif engadda interview Mikoomaa Eeggadii irratti yookiin YouTube sarara daawwataa ture. Beekaas ta'uu danda'a garuu
abbaa qabeenya Mansuur Jamaaliin hin beeku jedhee ture. Wallaalu garuu mee beekaa ta'uu danda'a. Mansuur Jamaal caalaa namicha kan abbaa horii qaban itti fakkaata akka kiyyatti qabeenya isaan ilaalchisaa miidiyaa irratti darbeera hojjettootaaf hojiin uummadha miidiyaan naqee daawwatee hojiin farniicheriin iddoo hojii isaatii hundumaa daawwatee ture miidiyaan jechuudha. Maybe makka Mansuurii hin argine mammaattan qabeenya isaa miidiyaan argeen beeku konkolaataa masaa balee jechuudha. Inni kunis gama TikTokiis miidiyaas YouTubeis nan jalqabachaa jira. Achiin namoota wajjin aadiyaa sheerii godhee namoota aadiyaa hojii qabaniif yookiin biizinesii waa tokko irratti bobboo barbaadaniif carraa hojii uumuuf jechuuf jechaa jira. Maybe carraa kanatti fayyadamee namoonni hojjechuu barbaadan gama sana imalaasanii jechuu barbaada. Hordoftoota keenya viidiyoon sirkaadhe kana fakkaata akkatti bohaartaa abdii guddaan qaba. Namoonni akka ammaatti subscribe godhina daawwachaa ta'an subscribe godhachuun barbaada. Yaada qabaattan koomenti barreessaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin godhatti deebinutti nagaan.